rabbi jedha oromoo kiyya na dhukkuba kaleedha jedhani luka kiyya deemu dadhabe akka dhaabadhu wallaale luka kiyya jechuudha. Firaa'ol biraa fi Saaraa biraa Habiibaa biraa naa geessa. Ijoollee ka qabaatanii ilmoo hoo qabaatanii obboleetti haadha hoo qabaatanii laaltanii nan dabarsina rabbuma jedha. Waaqa keessanii ka'umee jedha naa qarqaara. Qarqaarsi keessanii barbaade bakka of humna kiyya ol ta'e haadha kiyya biraa galuu barbaada. Haadha kiyya biyyichaa naa galchaa Itoophiyaa naa galchaa haati tiyya qe'ee haati tiyya naa galuu barbaada. Dadhabe ganamaaf galgala deemee luka kiyya laalanii na deebisanii kaleedha jedhanii akka wallaaluun bu'aa ganamaaf galgala natti dukkana'ee naa qarqaara Oromootii. Xiqqaaf guddaa naa qarqaara harkuma keessanii harka kiyya keessa qabadhee jira. Firaa'ol bira naa geessa. Firaa'ol nan dabarsini haadha hoo qabaatte obboleetti hoo qabaatte sibira hoo ga'e nan dabarsini. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Bakka jirtanitti hunduma keessanuu Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloowwan ta'u. Akkuma viidiyoo dura argaa jirtan irratti obboleettiin keenya kun biyya ormaa keessatti dhukkubsattee dhukkuba kalee jedhanii lolli koo bobboko kiyyette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata Waaqayyoo. Isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba. Isiniin jecha egaa ka warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma warri immoo jajjabeessaa artanii hedduu takka naan galatuma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Egaa ka obboloota koo viidiyoo amma argitan irratti obboleettiin keenya tokko Dubaay keessatti baay'ee na dhukkubaa jettee danda'ee hojjechuu dadhabee akimiillee dhaqee akimiin luka kiyya na bobbokossaa achumaan akimii dhandhaane akimiin kalee dhanaan jettee dadhabee waan takka hojjechuu dadhabee jettee baay'ee boochee jechuudha. Namoonni viidiyoo ishee agartanii tokkokkii irratti viidiyoo ishee agartanii hedduu takka hamilee isin caba dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Hamilee guddaatu nama caba jechuudha. Viidiyoo san arge jechuudha. Viidiyoo boo'ichaa bichaa uumaa kana waraabnu jechuudha. Bakka baay'ee tokko waraabna. Maaliif akkuma anaa akkuma si'iiti ishee sunan dalagadha jettee baate malee na dhukkuba ittiin baane. Bakka yoon argu addunyaa bakka maaliif xaarraa kan biyya keessatti jedhu baay'ee gaafii natti ta'e obboleettii keenya kana argee jechuudha. Hedduu takka boo'ichee maaliif biyya ormaatti tani wannan godhadheen qabu dhibee kiyya bichaa shammatadhee gale jettee viidiyoo hojjettee jechuudha. Viidiyoo hedduu hojjettee jala seentanii boo'icha bichaadha akkuma jiru jechuudha viidiyoon ishee jechuudha. Erga guyyaa na dhukkubeeti guyyaa takka boqonnaa argadheen beeku boo'icha malee jettee hedduu takka nama gaddisiisa obboloowwan koo. Maaliif nuti akkuma siniin jedhe dura siniin jedhe akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hunduman keenya jechuudha. Obboleettii kana immoo viidiyoo isaa ishee hundi keessanuu akka danda'ame sheerii gootanii namoota ishee gargaaran biraan akka geessan siniin jedha. Maaliif nama gargaaru bichaa gahaadha. Akkuma isheen illee himattetti warroota jajjabaa himattee jirti warra nama gargaaruudhaan beekamanii akka gargaaramtee biyyatti galtu immoo abdii guddaan qaba Waaqayyo ishee haa gargaaru. Maaliif hin gargaaramu manillee hin gargaara. Akkasuma immoo obboleessi keenya kan biyya Ameerikaadhaa namoota rakkatan cinaa ejjetanis namoonni yoo shiriirratti godhan hin gargaara hin galcha jedhee abdii guddaan qaba. Waaqayyoon ishee haa gargaaru. Dhugaa hedduu takka mee ilaalaa biyya ormaa keessatti dhugaa waan nuti hin taane hin jiru bari wanti namti biyya ormaa kana dhufne wanti kun bifa ofii dhabnee kun umrii ofii dhabnee kun asitti dhukkubsannee kun dhibamaan galee kun du'aan galee fuudhinnuu kan hin argamne meeqatu jira biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Hedduu waan biyya ormaa nu goote takkaa waan biyya ormaa nu goote homtuu waan akkana nu goone jechuudha. Maaliif kun hundumtu osoo biyyi keenya hiyyummaa qabaachuu baattee osoo biyyi keenya nageenya qabaattee osoo biyyi keenya har'a yookiin mootummaa qabaannee mootummaan keenya biyyarraa akkam baane nuun jedhee hunda keenya
biyya keessatti hojii nu uumee har'a hojjenne jiraattus si dhukkubus dhibamtus yoo duutes guma biyyeen lubbuun gaafa dhalattu duutiidhaan humaamatti garuu duutiillee jireenyillee bareenillee waan humti hunduu gammachuunis gaddis biyya keetiin bareeda biyya keenyan bareeda jechuudha. Kanaaf osoo har'ayyummaa qabaachuu baannee maal gochaa akka allaattii garagara faffacaanee har'a biyya ormaa keessatti akkanatti boonya jechuudha. Kun dhibee saaxilamee kun tumamee kun madaamee ifaatee kun madaameen ajjeestii kan gatte meeqatu jira. Kanarraa gammaa maatii isaanii hin beekne meeqatu jira. Hedduudha wanti biyya ormaa nun gooneen jiru. Kanaaf obboleettii keenya kana cinaa isin jedha obboloota koo haga danda'ametti namoota obboleettii keenya kana gargaaruu danda'an biraan gahaa sheerii godhaate waaqayyoon nagaadhaan biyya isheetti galchuu hin galtee abdii qaba. Maaliif viidiyoon ishee hedduu takka dhugaa obboloota koo marri viidiyoo uumaa waraabne isheen viidiyoon ishee baay'ee tokko waraabdee turte jechuudha. Baay'ee waraabde viidiyoo jechuudha. Maaliif hundi isaa yoo ilaaltanii tan boochu malee hundi isaa kanuma boochu jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo haga danda'ametti obboleettii keenya kanaaf sheerii godhaate namoota ishee gargaaran biraan gahaa. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waan biyya ormaa nu godhaa jirtu wanni takka waanuma dubbannu wallaala waan biyya ormaa nu goote kana jechuudha. Bakka haadha xiyyaaf hin galaa jettee bade garaana nyaatte dhugaa rabbi. Bakka of dadhabee jira gargaarsa keessa nan barbaada jettee boochi dhugaa dubbachuuf immoo teempararii sinii godhaa wannaa luka ishee jechuudha. Argee jira viidiyoo ishee sirriitti ilaalee ture jechuudha. Bakka gaafa viidiyoo sana gartanii mimmaan hin qabattan obboloota koo dandeessanii viidiyoo ishee argitanii jechuudha. Bakka ani maaliifan biyyarraa bahee jetta bakka gaafa viidiyoo ishee san agartu jechuudha. Dhugaa adduu takka garaana nyaatte jechuudha. Maaliif osoo har'a biyya ishee keessa ta'e argattus dhabdus biyya ofii keessa waan ta'eef biyya ormaa keessatti immoo namatti cillima. Warroomtatti bira hojjettu illee sin jaalatanii erga si dhukkubee booda immoo nama hin jaalatan jechuudha. Kanaaf waaqayyoon ishee hojii haa ta'u waaqayyo ishee haa fayyisu. Baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha. Obboleettiin keenya kun hedduu namatti dhaga'ama dhugaa biyya ormaa keessattuu yoo waaqayyo sin jaalate biyya ormaa keessatti illee nu dhibin waaqayyoomtuu nu jaalate biyya ormaa keessatti nu dhibin wallee biyyi nu godhin jechuudha. Waaqayyoomti harka isheetis nagaanaa fayyisee biyyatti ishee galchuu akka danda'ametti namoonni gargaaranii akka mucayyoo kana osoo biyyatti galchanii biyyatti yaalamtee yookaan kan asitti illee yaalamtee yaalanii namoonni gargaaruu danda'an namoonni cinaa ijjechuu danda'an jechuudha. Akkuma isheen hojjettu warroota maqaa dhaattee jirti adaraa biraan nagaa jechaa jirti. Waaqayyoomti ishee hojii haa ta'u dhugaa rabbii obboloota koo adaraa walitti garaan jabaatina. Sekondii daqiiqaa takkaaf kan wal biraa deemnu garuu walitti jabaannee waan hamaa walii yaadnee akkuma waan ol beenu namni ol beekullee waan hamaa walii yaada gaarii miti hundumti namaatu jechuudha. Ilmi namaa ilma namaati wal kabajnee jiraachuu waliif birmachuu wal cinaa ejjechuu haa barannu siniin jedha obboloota koo. Kanaaf obboleettii keenya kanallee aga danda'ametti osoo amantaadhaan kutaadhaan gandaan waliin qoodin hundi keenyayyuu kadhannaa haa goonnuuf obboleettii keenyaa tokkoffaa kan doorsu hunduma doorsayyuu kadhannaadha. Waaqayyoon ishee haa fayyisu jedha hundumti keessaniyyuu itti aansee immoo namni gargaaruu barbaadanillee obboleettii keenya kana gara tokkokkii isheetiin dubbistanii gargaaruu dandeessan jechuudha. Yommuu namoonni tokkokkii ishee barbaadanii ani isiniif kenna tokkokkii ishee jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte keessan dubbistanii gargaaruu dandeessu. Maaliif nama gargaaruun immoo gaarummaadha malee badaa miti jechuudha. Kanaaf gaarummaa hojjechuun ofumaa waan ta'eef isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha. Jireenya addunyaa akkanuma fatanaa hedduu qabdi qormaata hedduu qabdi obsanii keessa dabarban malee jechuudha. Waaqayyoon ishee haa fayyisu. Waaqayyoon kun isaarra nu haa qabatu. Nagaan biyya isheetti haa galchu maatii isheetti. Isiniin jedha obboloota koo. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri taatan immoo hedduu galatoomaa ulfaataa waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jecha waaqayyo obboleettii keenyas nuuf haa fayyisu. Isiniin jedha yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Isiniin jaalladha kabajaa.